reefuu shaawarii seenee bahe maal yoo uffadhe wayi bakkee kanattis isa biratti kun gatii guddaa qaba maal akka inni sii deebsu mootuyyuu oh my god Shama harka fuunee akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti nageenya bira jiru akka simbiras jiraatu abdii qaba. Eeshi hadha meeseejii abbaa manaa kan halaalarra jiru barreessu qabaattu qabadhee dhufe. Ati hadha waan kana safuu jechuu dandeetta garuu haadha manaatiif abbaa manaa jidduu wanti safuu jedhame gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu aswaan immoo waan tokko siif dhaamu barbaada. Warroonni dhiibbaa dhiigaa qabdan viidiyoo kana ilaalaa osoo jechuu barbaada. Kanaafuyyuu inni tokkoffaan maal uffattee jirta? Maal nyaattee jirta? Jechi kunneen dhiira biratti baay'ee fudhatama qabu jechuudha. Keessa isaa keessatti inni illee deddeebi'ee akka inni isin hoo maal ta'aa jira itti jedhee akka inni si yaadu taasisa jechuudha. Sammuu ofii keessatti kanuma deddeebisaa oole guyyaa guutuu wantuma ati ganama jettee ni xaafteef kan takkaa baratti isa yaaddee ta'uu dhabuu danda'a garuu ima jettaan. Wanti kun immoo fudhatama guddaa isa biratti qaba jechuudha. Inni illee akkuma ati jettee san yaadaa osoo oolee bulu akkanumatti fufa jechuudha halkanii guyyaa. Inni lammaffaan mootiyyuu rafee osoo jiru si yaadee ture. Yoo kanas mootiyyuu maal yaadetti jedha. Innis akka gadi ciiseeni wantuma ati jettee sanii yaadatee si yaada jechuudha. Akka ati bakka hawwiin isaa akka ati daddaftee isa bira geettu yookaan immoo akka itti isaan ol argituudha jechuudha. Kanaafuyyuu inni lammaffaan isa kana inni illee sammuu ofii keessatti akkanuma deddeebisa hin dagatin jechuudha. Wanti ati jettee kana deddeebisa sammuu ofii keessatti. Inni sadaffaan eebduun si hammadhee ture. Kuni eebduu sabaati miti yeroo baay'ee nama jaalatan eebduun arguun yookaan immoo eebduun isinitti dhufa garuttuyyuu baay'een keessan maal jedheetti safuudha jettan garuttuyyuu itti himuudha qabatta takka himootuyyuu nama isin haadha manaatiif abbaa manaa ta'uu dandeettan nama tanan dura wal beeku ta'uu dandeettan jechuudha bakkee kanatti maalinee bakka ammallee nan daganne jechuudha jedha jechuudha inni sammuu ofii keessa hin deddeebisa. Akkuma ati isa yaaddu kana inni illee mootuyyuu akka inni si yaadu taasisa jechuudha yoo ta'e kana jettuun. Kun mootuyyuu gaaffii cimaa sammuu isaa keessatti uuma. Inni arfaffaan reefuu shaawarii seenee bahe maal yoo uffadhe wayi. Bakkee kanattis isa biratti kun gatii guddaa qaba. Maal akka inni sii deebsu mootuyyuu oh my god akkasis hin jedha. Kanaafuyyuu inni arfaffaan akkuma ati jettu kana jechuudha. Akkuma ati jettuun kana inni illee sammuu ofii keessatti jechuudha. Jechoonni akkanaa kunneen yeroo mara sammuu isaa keessa akka deddeebi'u akka ati sammuu isaa keessa deddeebitu isa taasisa. Maal jennaan bakka guddaa qaba dhiira biratti dubbiin akkanaa kunneen jechuu barbaadeeti. Yeroo baay'ee namoonni kan yaada wal bayan yookaan immoo kan wal yaaduu danda'an yoo wal bira jiraatan yookaan immoo bakka jaalalli kan jiru yoo wal bira jiraatan qofa wanta maraa waan argachuu danda'an itti fakkaata jechuudha miti. Eeshiin inni shanaffaan gara biyyaa yoo deebi'eetiin waan si godhu hin argattaan asi jettaan. Bakkee kanattis inni bakka yeroo ati dhaqxeetiin jetti yoo wal argiteen yeroo addaa akka jiraatan jireenya addaa akka jiraatan asaaba jechuudha sammuu ofii keessatti deddeebisee yeroo hundaayyuu jechuudha. Maaliif akkana jettee inni tan har'aa shamarree garasiin jirtu tagamana jirtu dhiise jireenya ati yoo dhufteetiin jetti yoo isa wal argite jiraattu sana asaaba jechuudha. Yeroo mara mallattoo gaaffii sammuu isaa keessa kaayaa deebi'ate. Hin dagatin jechi kan kee kunniin lafatti miti kan bu'u. Wanta ati jettuun kunniin martuu isa biratti fudhatama qaba. Jechoonni tokko kan suusii dhiira qabsiisan jiru jechuudha. Jechoota kunneen jechoonni akkanaa kunneen jechuudha. Gabaabamatti
dhiirri waan jalalaan booji'amuu hin dandeenye seetan isin jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee dhiirri kan beekamuuni dhiirri jaalala sobaa nama jaalataa dhiirri akkasitti no atummaan beektee jennaan dhiirri jalalaan akka qalaalitti kufuu danda'a. Dafee garuu keessa seenuu hin danda'u. Isiniin jedha shamarree bichaa hin seenaa kan jechatti amantii yookaan immoo tuyyuu kan ijoo sin jaaladhaan amantu. Dhiirris jechoota filata malee ni danda'ama. Inni jahaffaan yoo siyaadee jedhu yaani gaariin baay'ee onnee kan koo keessatti dhaga'ama. Waan of fuulduraa keessattuu yoo yaadu jireenya gaafa galeetiin jedhu jiraadhu yoo yaadeetiin hin jedhu jettaan jechuudha. Bakkee kanattis fudhatama guddaa qaba isa biratti jechuudha. Na yaaddee isiilleen akkana jedha. Wanta ati jetteen kun innillee taa'ee akkanatti akkasii assaabaatiin oolu taasisa. Akkuma atasii jettee saniin innillee akkasii assaabaatiin yeroo maraa bakka karaa yoo deemes waa'ee makan kee yaadaa oolaa jechuudha. Eshi inni torbaffaan ifaa balleessitee jirta moo ifaan banaa jira jettee gaafatte. Tunis immoo ta'uu gaafii guddaa mataa isaa keessatti wanta uumtuudha. Keessattuu yoo tanaan dura haadha manaatiif abbaa manaa turtan. Maaliif jennaan inni waan hojii dabarsan mara waan beekuuf jechuudha. Yoo kanatti akka qalaalitti si dagachuu hin danda'u. Akkuma takkana jettee sammuu ofii keessatti innillee deddeebisaa oolaa jechuudha. Lafa hin baddu jechuudha. Keessattuu bakkee tanatti warroota tanaan dura wal beekuudhaaf. Inni 8ffaan osoo na bira jiraattee sin dhiisu. Atumaayyuu tayuu baattus jechuudha. Atummaanuu tayuu baattus isa biratti jechi kun akka inni mallattoo gaafii of keessa kaayu isa taasisaa jechuudha. Atummaanuu tayuu baadhu asii garuu jechuummaan kan kee qofti isa gara biraatti jechuudha. Inni 9ffaan yeroo ani dalagaa geessee tiniin jedhu kana osoo na bira jiraatte. Misal nyaachuu danda'a, hojii nyaachuu ta'uu danda'a, wantuma ta'e kamiyyuu jechuudha. Bakkee kana jechoonni kunniin isa biratti baay'ee fudhatama akka qabu hin dagatiin bichaati wanti sammuu kan kee keessa kaa'uu qabaattu. Inni 10ffaan uffata bitachuu hida. Uffata akkamiyyoo bitadheetiin jedhe dassi jedha. Bakkee kanattis immoo tuyyuu isa biratti jechituun fudhatama guddaa qabdi. Siif garuu homata kaayyoo miti jechuudha. Eshi inni 11ffaan akkanatti yoo ani dadhabeetiin jiru kana dalagaa galee osoo na bira jiraatteef hin jette maal naa qaba yookaan osoo si bira jiraadhee maal qaba. Bakkee kanattis takka si bira osoo jiraatee qaama kan keenya sochii gochuu danda'a. Wantuma ta'e kamiyyuu jechuudha. Wanti sammuu isaa keessa dhufu waa baay'eedha jechuudha. Ati mallattoo gaafii keessumatti uumuudhaaf isa qofaaf jechoonni tuni barbaachisaa akka ta'e hin dagatin jechuudha. Eshi inni 12ffaan ani yoo rafu uffata uffadhee rafuu hin jaalladhu. Ati hoo akkamitti rafuu jaalatta? Kunis mallattoo gaafii isa keessatti uumame jechoonni kunneen martuuyyuu itti fixamne isa keessatti garuttuuyyuu bakkee guddaa qabdi jechi kunneen dhiiruma kamiin birattuuyyuu jechuudha. Inni osoo na bira jiraatte maal ta'in kan jedhu bakka wantuma adda addaa sammuu isaa keessa mallattoo gaafii ofitti godhee waa baay'ee hiika itti kana jechuudha. Jecha asitti akkatti jettee kana inni bakkee kumaatamatti hiikaatiniin oola jechuudha yaada keessa seeneetini. Kanaafuyyuu nagaan na tura kana fakkaatu ture sanan jedha.